sireedhaa miti bultiin jechuun bareeddee minxaafa diimaa miti akka alaalaalta guyyaa aruusaa san qofa ilaalina guyyaa gaa'ilaa san qofa ilaalina ililli siduraa mul'ata bareedduu tiyyaa bareedaa kiyyaa my love my sweet kanaatu siduraa mul'ata saniifu fiidil keessa deema bareedduu tiyyaa fi onnee tiyyaa fi lubbuyyeen hin jirtu maaltu jirare shunkurtiin hin jirtu timaatiin hin jiru zayitiin hin jirtu gaazni maarre ayman ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagaya fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa gaarraan tanaa mata duree akkamiin namni tokko wal fuudhaa waan jiru waliin haasofnaa jechuudha maaliif I think mata duree haala barbaachistuudha yeroo ammaa kana keessatti faa maatii jechuun maal jechuudha karaa maatii osoo ni fiin dhufne duratti relationshippiin yookaan wal qunnamtiin maal fakkaata maaliif wal jecha lamarraa uumame walii fi qunnamtii which means qunnamtii tante fi wajjin gootu qofa osoo ta'in nama biraati yookaan external body wajjin yookaan nama alaati wajjin maal godhu deemta engage tahuu deemta yookaan wal qunnamuu deemta so maatii jechuun maal jechuudha maatiin jechi jedhu yookaan maatiin hiikan jedhu akkamitti define ta'a yookaan jennu taate bal'inaan laallaa jechuudha maaliif family namu maatitiyyaa maatii jechuun is wanni waan hundarraa ositti aanaa maatiidha waan ta'eef garuu ilaalchi maatii kuni nama namarraan naannoorraan amantarraan barnoota ati baratturraan namoota ati waliin ooltu hiikaa isaan maatummaaf yookaan maatiif kennanirraahi ilaalchi ati maatii ta'eef yookaan ilaalchi ati fuudhaa heerumaaf qabdu hundaawaa jechuudha amma maatiin bakka lama jira maatiin tokko kan si horee maatiin lamadaa kan ati horuudhaaf heegaree jaaruudhaaf deemtu jechuudha irraan tan kalaallu kan maatii ati horuudhaaf deemtuu kana laallaa jechuudha so maaltu maatii jechuun maatii kana akkamitti ilaala namuu akka tokkotti ilaala jettee hin yaadin irreedduun keenya wanni nuti feel goonuuf maatii irratti yookaan maatii jaaruu irratti maatii fakkii taate maatii successful taate wanni jaaruu dadhabneef maaliif yoo kajennu taate yeroo ammaa kana keessatti akkuma beeytan statistiksii wal fuudhuutii fi statistiksii wal hiikuu irratti yoo wal kalaallu taate hiikkatu fuudhiinsa irra heddummaataa jira yeroo ammaa kana keessatti waa'ee yoo kajennu taate dura dursoo sammuuteettu fuudhaa sammuuteettu heerumaa sammuun ati ittiin heerumtu sammuun ati ittiin fuutu maal fakkaatti sammuu ati ittiin fuutu sammuu ati ittiin heerumtu maaltu murteessa sammuun ati ittiin fuutu yookaan sammuun ati ittiin heerumtu wanni murteessaa kan dura dursoo maal yoo kajennu taate aadaa ati amma keessa guddachaa jirtu aadaan ati keessatti guddachaa jirtu aadaan ati osoonif hin beekne baay'ee wanneen kuni ilaalcha nuti maatii teenyaaf qabnu ilaalcha nuti maatii jaaruuf deemnu tanaaf qabnu qophii nuti maatii jaaruudhaaf qophoonu kanaan murteessa by the way yeroo hedduu ekspertoonni kanarratti ekspertii tahan gargar qoodan namni tokko osoo ni fi karaa fuudhaa hin seenne maaliif kalcharri inni keessaa dhufe yookaan aadaan inni keessaa dhufee fi naannoon inni keessaa dhufee fi even maatiin inni keessaa dhufe barnoonni inni keessaa dhufe kun hundinuu ilaalcha nama sanii san meekaappiin sammuusaa santu jaara jaanii waan yaadaniif maal godhanii pre-marriage jaaniititti namni tokko osoo ni fi waliin fuune ani abaluun fuudhaa abaluun heeruma jedhee eega murteesseen boodan pre-marriage counseling jira yookaan osoo waliin fuuneen duratti hangam takka ati ba'aa maaliif fuudha kana keessa maaltu jira ba'aa jira fuudha kana fi heeruma kana keessa maaltu jira responsibility itti gaafatamummaatu jira intalti takka mana haadha fi abbaa isii keessatti saafeete rafti saafeete haati maaliif itti gaafatamummaan guutuun ta'isiitii miti gurbaan tokkos mana haadha fi abbaa isaa keessatti itti gaafatamummaan isaa guutuu miti abbaa isaatu jira yookaan ijoollee isaa obboleeyyan isarra gurguddaatu jira whatever so amma isin lamaan kuni aadaa addarraa beekumsa addarraa fiildii addarraa naannoo addarraa wal fuunaa jettanii gaafa jechuun jiruun addunyaatu walitti isin fiddee wal fuudhuudhaaf kaatan wanni isin godhuu qabdan dhustanii fiidanii hara fuudhaa heerumaa fiiguu osoo hin tahin abbootiilee amantaa yookaan warroota isin gorsuu danda'an warroota fakkii ta'an warroota jechuun maatii horuu keessatti waggaa 40 ta'an waggaa 50 ta'an
amma nuti jijjiiruu qabna maaliif namni tokko egaa wal fuudheen boodan osoo hin ta'in kabooyuu qabu osoo ni fi waliin fuune maal fakkaatetti gaafatamummaan tiyya gaafa bultii keessa seene maal fakkaate maaliif adda baay'ee pre-marriage keessatti hawwiin ati qabdu waliin dhufuuf waluma fuudhuuf ililli si duraa mul'ata bareedduu tiyyaa bareedaa kiyyaa my love my sweet kanaatu si duraa mul'ata saniifuu fiidin keessa seene saniin booda gaafa atichi seente galgalaa ganama dubbiin waa bareedduu tiyyaa fi onnee tiyyaa fi lubbuyyeen hin jirtu maaltu jirare shunkurtiin hin jirtu timaatimiin hin jiru zayitiin hin jirtu gaazni maarre amen you see amma fuuni akkuma bareedina isaatti keessa isaa maaltu jira paakeejii jira so pre-marriagetti ati yoo sammuun tante shunkurtiin hin jirtuu fi timaatimiin hin jiruu fi kiraan manaa ga'ee fi hin qophaa'in maaliif kana fuudhaa fi jaree dura namni eega wal fuudhan jechuun pre-marriage then during marriage sun akka sustainable ta'u marriage sun akka bakka guddoo gahu kan godhu sammuu ati ittiin bultii san jalqabde sammuu ati ittiin bultii san jaarte jaarmaya wanni oromoon jaarmaya bultiin jaaruudha wanni jetteef waan jaarmeeni qabu hundaa'u bultiin ni qabdi jaarmeeni maal qaba jaarmeeni gaafa dura lafaa kaa'u hin bareedu jaarmeeni gaafa dura lafaa kaa'u diizaayinii isaatu bareeda malee inni fokkata fokkii bira dabarellee gaafa tokko namni naannoo san deemu yoo fi xiqqoo isaan waa fincaan faa waa qabe achi bareetti fincaanan I mean hin bareedu attraactiivii miti jaarmeeni attraactiivii miti saniifu jaarsaa jaartiidha wanni jedhanii jaarmaya you see jaartii namni jaamu yookaan jaarsa namni jaamu afaan oromoo keessatti nama ture miti kana jechuun maali muuxannoodhaan achi gahanidha so ati pre-marriage keessatti counselingii si barbaachisa yookaan hubannoo si barbaachisaa fudhattee obboleessa kiyya kan fuudhuudhaaf deemtu obboleettii tiyya tan heerumuudhaaf deemtu tan heerumu afaan dhaabbattu kan fuudha afaan dhaabbattan hundinuu osoo ni fiidanii karaa fuudhaa heerumaa hin fiigin dura wanni isin beekuu qabdan waa hedduudha takka 2 3 4 kana baruudha qabda jaarmaya waan ta'eef obsa fedha jaarmaya waan ta'eef yooni fi akka tasaa namni jaarmayaaf deemu baay'ee abdiin kutatu fakkeenyaaf ati khabaratte fatara warra mana haadhateetitti ganama fatarri sa'aat akkatti dhiyaata isiin ammoo khabaratte mana isaanitti fatarri toora sa'a 3 sa'a 4 nyaadhamu saniifu mee kaayitii fatara nutti kenni jettaanati sanumarratti wal cinqaan dhufa wal cinqii san keessa maalumaan na cinqisa no way you have to be patient karaa dheeraadha deemuu jalqabdanii karaan fuudhaa heerumaa karaa gabaabaa miti shariika kan kee yookaan nama umrii tantee waliin dabarsuudhaaf deemtu filatta hin irraanfatinaa namni dukkaana dhaqee uffata bitachuufuu laaleet bifa xiyyaa wajjin ni deema qalama fuula xiyyaatii wajjin ni deema umrii tiyyaa wajjin ni deema je'eetitti filate even kophaa isaatu hin filatu saahiba isaatiin narraa ni bareedaa je'ee if gaafatee bitata ati hafuudhuu deemtu heerumuu deemtu jiruu tantee tan siyaafte rabbiin barakaa keessa si haa kaa'u jiruu tana waliin dabarsuudhaaf deemtu jiruu tana guniif waliin dabarsuudhaaf deemtu namni kun vaaliyuun inni nama guddaaf kennu maal qabdi vaaliyuun inni amantaaf kennu maal fakkaatti vaaliyuun inni haadha fi abbaatiif isiin haadha fi abbaati isiitiif kennitu maal fakkaatti kabajaan isiin hawaasa isiitiif qabdu maal fakkaatti intala diin qabdu gurbaa diin qabdu ijoollee maal fi boru isinii kanaatu maal uumaa isinii kanaatu hawaasa uumaa isinii kanaatu maatii uumaa isinii kanaatu fakkii bultii guddattee bultii barakaa qabdu bultii fakkii ijoollee xixiqqoodhaa taatu isintu jaara ijoollee jaaruu deemtan hawaasa jaaruu deemtan maaliif ijoolleen isin hortan tuni ijoollee ta'e isan qofaa miti yoo isin akka gaaritti nama wal hubatu nama ijaarmeyni kun yeroo fudhata ijaarmeyni obsa fedha ijaarmeyni gaafa garii ijaartee sirraa diigama waan isin ajaa'ibsa namni kun gudura walitti dhufe wanni inni dura wal loluuf maaliif akka ta'e ni beektanii isin gad deebitee rafuu barattee inni ol deebi'ee rafuu fedha isin kophaa rafuu barattee miti inni wal obboleessaati wajjin rafata kanumarratti dura wal cinqiin jalqabna so wal cinquun yookaan gaafa walitti dhuftan before akka gaaritti abbootii amantaati fi akkasumatti abbootii qaamni ilaaltu abbootii jechuun warroota bultiirratti bultii gaarii qaban deemtee jechuun nama guddaa qabattee deemtee bultiin teessan maal fakkaatti dhugaattis kan inni isinti bultiin
siree dhaamiti bultiin jechuun bareeddee mintaafa diimaa miti akka alaalaaltan guyyaa aruusaa san qofa laalina guyyaa gaa'ilaa san qofa laalina guyyaan gaa'ilaa guyyaa bareedaa guyyaa ati sitti uffattee mootii fakkaatu guyyaa isin sitti uffattee mootii fakkaatan kan namu isin simatu san qofa duubarra maaltu jira what is next duubarra itti gaafatamummaa jira duubarra ammaan booda chaptera biraa keessa seenti ammaan booda akka hiriyoota kan kee duraan jechuun tasgabbii dhabdee haatee yeroo feete manaa baatee yeroo feete hin jiru sun you have to amma maali waan siin bulchuutu jira seera ittiin bulmaatatu jira so qophiidhaa isin kana hundaafuu so yoo saniif ka qophii taatanii yes hara fuudhaa green area akkuma isin jee garuu counseling before marriage and counseling even during the marriage amma gaafa akka tasaa walii galuu dadhabdan especially waggoota duraa waggoota lamaan sadan shanan duraa tokko by the way bultiin irra hedduu namaa stable miti ta'e qofaa miti yoon ifi rakkina qabaatti namni na dhageessa tanama hundaa keenya hundinuu achi keessa kutti achi keessa dabarte warroonni achi keessa dabarsiistanii bultii teessan fiidhan baasuu dandeessan ammallee rabbiin barakaa keessa isinii haa kaa'u congratulations warroota adeemsi isiidhaa qoreedhaan guutuudhaa je'ee amanee jechuudha warroonni immoo xooxifachaa jirtan aboo jaartiin tiyyatuun akkana jaarsi kiyya kun akkana jettanii maal hin godhina hin xooxifatina waliin gatta'aadha haasa'a. Ani irra hedduu maaliin hawaasa keenya irraa yeroo ammaa kana keessatti jibbaa jiranii beekanii isin ifii walii galuu dadhabdaniitti deemtanii nama sadaffaan eegan manguddoo keessan eegan manguddoon tuni jiru isii jiraatte malee jiruu tante jiru isii jiru mana keetii hin beektu jiruu teessan keessatti hanga dandeettii teessanitti waliin ifarraa ifatti taatanii transparentii taatanii iftiinaan bultii teessan maaliif bultiin wasaasaa gama lamaan deemanii ni miti so dantaasaati dantaa isiit hin jiru dantaa teessan isin lamaanuu dantaa teessaniif wal fuutan so bultii teessan irratti guys akkuma barnoota keessan itti cinqamtanii itti dhimmamtanii barattanitti akkuma jiru addunyaa tana dhimmamtanii biyyoota adda addaa deemtanii biyyoota fakkeenya biyyoota arabaa biyyoota faranjiidhaa deemnee jiruu teenya tana muuxeessuuf jiruu teenya tana fooyyeffachuuf akka aarsaa hafalletti bultiinis jaarmaa bultiin wasaasaa so itti amanaa seenaa rakkinni tokko guni fi dhufe aboo badhaan akkana isan seene hin seenee maaliif jettan dura dursoo seehuudhaafuu maaliif jettan so be transparent takkaffa lammaffaan isin lamaanuu yeroo dheertuu waliin fudhadhaa namaa wajji waliin haasa'inaa waliin hamatinaa wanni bultii dhiigaa wanni relationshipii keessatti akka summitti ilaalamaa wal hama bar jaarsi kiyya kana jaarsa kan kee namatiin jaarsi tanteetis namatiin wal fuutanii miti well pre-counseling hin godhanne amma wal seentanii miti please osoon fi bultii teessan tana kara tokkollee hin oofne duratti rakkina qabaattan taanan nama furmaata isinii kennu bira dhaqaa malee nama yaada isinii kennu bira dhaqina namni yaada namaa kennu hedduudha beeka namni yaada sii kennu kun bultii teessan siif tolcha so nama waliin dubbattan manguddoo if judduu neeytan beekuudha qabdan manguddoon tun manguddoo hayyummaa qabdu beekumsa qabdu akkasumatti akka isin waliin turtan fedhinnaa qabdu so if eegaa bultiin wasaasaa tana ustanii kara tokko qofa hin oofinaa dantaa isiitii fi dantaa isaa keessaa baasaa dantaa teenya dantaa maatii teenyati dantaa ilmaan keenya waliin guddifna akkuma isaaf ilmaanitti siifis ilmaanii akkuma isin ilmaanitti siifis ilmaanii so responsibility dan bultii teessan maal godhaa jaaraa kreditii isin lamaantu itti fudhata yoo ijoolleen teessan ijoollee qajeeltuu taate isin lamaanitu kreditii itti fudhata ijoolleen qajeeltuun usteetuma hin baatu haadha fi abbaa wal caqacaqu keessaa ijoolleen qajeeltuun hin baatu illee isiniif hin hima so ijoolleen teessan akka piroojeektii teessanitti ilaaltanii ilmaan keessan kanaaf rool moodeelii ta'uudhaaf yaala yoo har'a ilmaan hin qabaanne boru ilmaan godhattaa yoo har'aan tana bultii hin godhatiin boru bultii godhattaa akka gaariitti bultii teessan irratti hubannoo gaarii before marriage during marriagein keessan kun akka itti fufuuf gahaa jechuun gahee guddaa kan taphachuu qabdu sihi isin lamaanii bultiin teessanii bultii gaarii akka jiraanuuf garuu rabbis kadhachuu qabnaa akka gaariitti warroota gurguddaa manguddoo bulchirratti maqaa heessa tahan bira dhaqaatii irraa fudhadhaa hin tuffatinaa manguddoon teenyas wal lolaatuma turan zamanni isaaniitii fi zamanni keenya adda jeena zamanni zamanuma nuutu wal dhabe malee so warra gurguddaa isin gorsu bira dhaqaatii gorsa fudhadhaa hin jarjarinaa murtii takkatti illee hin jarjarina jarjaraatu waa hedduu nurraa balleessaa jira
anyways gaa arraantana kan qabannee dhufne kana fakkaataa waan hedduu karraa